namoonni nafuudhanii si gaafatan shamarran nama kun 13 olii barreessee qabaa jedhaa jirtu. Namoonni kun namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee barriinatti kwaakuma jechuudha. Waanuma ajaa'ibaa deemaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni xiqqoo ishii jechuudha jira miti. Xiqquma ishii odoo akkas bakka jira miti. Yaadanii sammuu isaanii keessatti jechuudha. Mee sagalee kana dhaggeeffannee walitti deebina. Dhiifama waliin nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii ani nagaan qaba jalata rabbi har'a waan baay'ee takka na ajaa'ibee takka qabadhee dhufe jechuudha. Jechuun namni inuma soba inuma fakkeessa jechuudha. Garuu inni daarii darbaan kuni baay'ee nama jibbisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee takka nama jibbisiisa. Mee sagalee kana dhaggeeffannee. Namoonni nafuudhanii si gaafatan shamarran nama kun 13 olii barreessee qabaa jedhaa jirtu. Namoonni kun namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee barriinatti kwaakuma jechuudha. ምክንያቱም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ትንሽ ማል ስለተይፊን ናምኩም ኩደሰዲ ሸመረኩም ኩደሰዲ ኦል ከንተ አንቱ ጋቢ ጃላላ ይሳብ ዲስ የሴቶች እንባ ጠባቂ ማህበር ውስጥ ነበርክ እንዴ? እንደዛ ራሱ ብትሆን አንተ 13000 በዚህ እድሜ በየቀኑ አንዳንድ ሴት ብትመጣ ቆጥረ ይቻላል። በየቀኑ አንዳንድ ሰው ራሱ ፍቅር ቢጠይቅ ምን ነው አይደብርም? አይሰቀጥጥ ድንሽ who are you ማን አንተ? ነብዩላህ ዩሱፍ ምን አይነት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው? ከነሸመረኩም ኧረ ዲናችንንም ትውልዱንም አታንቋሽሹ እባካችሁ። ሚዲያም ለውይታ ምናምን ብላችሁ እንደዚህ አይነት የወረደ አይዲያን አታቅርቡ። የምሬ ነው ብላችሁ ኢላልቴ ከእራ ፉረ ከገረገልፈችሁ እንደንደኝ ኩን ማል ስለተይፍ እንጂ ደበር ሸመረኩም ኩደሰዲ እንዴ ኢበሰዲ yokin immoo shamara sadi waan jedhaa jirutti fakkaate titinni takka mana kana seente mana bawdidde haasa'u mana harkaa balleessuudhaaf dhufti ishiin isin nanani akkasitti miira takka keessa galee haasa'u dhufti ishii haa balleessu indi warri dhiiraa jechuudha shamarran yakkinaa shamarran maqaa balleessinaa shamarran mataa isaanii gadi qabnaa shamarran xiqqeessinaa jechuutti walii keessa wal xiqqeessaa jirtan. Yaa obboleessaa si'in shamarri 13 yoo gaafii jaalalaa siif dhiyeessite isa kasiilii maaramii fakkaatu. Isa yoo ilaalte irraa garagaruu hin dandeenye gaafii jaalalaa shamarri meeqatu dhiyeesse firee laata? Shamara meeqa gaafii jaalalaa dhiyeesseef? Baay'isnee surmayyuu baay'istanii bar. Hin baay'ate bar albazzaam inte. አረበስቶ አልበናተ እንዴ አረሽም ነው 13000 ረበጌታ ስም እንዴት ምን አለ ካንተ ቆይ ማልቀብደ አባና ማበድ kana turfe ilaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha footaate fakkeenyaaf haay yoo jedhaniinis gaafii jaalalaa naaf dhiyeessite akkam nagaadha yoo jedhaniis gaafii jaalalaa salaam nakka yoo jedhaniinis gaafii jaalalaa akkasittiin barreeffatee jira natti fakkaata namichi kun. Sun dingeet karaa irratti namni hin argamiti tasa yoo akkanallee itti bu'e haay sorry salaam no jira miti waan akkasii jechuudha. Gaafii jaalalaa jedhee galmeeffata natti fakkaata akkasitti anguma inni daandiirra deemu namni dingata yoo itti bu'e sorry salaamna sorry jira akkam nagaadha ifama sittiin bu'e yeroo akkas jedhaniin illee intalli kun gaafii jaalalaa naaf dhiyeessite. Isheen kunis nanan karaarra deemaa jiru dingata natti buutee gaafii jaalalaa naaf dhiyeessite. Isheen nagaa gaafattee barra dhiifama sitti bu'ee jetteni yookiin immoo sorry dingata si tuqe gaafii jaalalaa jedhee galmeeffata jechuudha. Malee 13 ol gaafii jaalalaa
namichi kanaa dhiyaate warra kaanifoo obboleewwan keetiif iyyaanne yaa obboleessa. 13 shamara 13 jechuun maal taate yaa obboleessa kun? Maal taate? Hin baay'ate bar hin baay'ate dhugaa rabbi. Hin baay'ate. Akkana yaa sikke. Ana ta'etti laata akka ishee keessa. Badeera. Ana maarramni kun alattisa. Namtichaati biyyi keessa. Biyya isaa qorachuu qaba namicha kana hirigeeta. Hirigeeta sana gaafadhee beekaadha. Kas abbaan gubadee wanta na dhahee mana kana baasa. Irraa baasa guuttatti. Bade. Ani kan Saayidootiin jedha jechuudha. Saayidoon akkoo xiqqishuu jedhee bara. Xiqqishuu jedhe gar nama 10 moo meeqa jedhe Saayidoon. Xiqqishuu jedhe ani kan isaatiyyuu jechuudha. Dhugaa waaqayyo jiraata kan isaatiyyuu girmina jechisiise. Demoo jechuudha. Sumayyaaniyyuu bakka intinii godhattee irratti haasaa turte jechuudha. Innaanti bakka ሰው እንትን ላይ ካያችሁ ዩቲዩብ ላይ ካያችሁ አብታኝ ይመስላችኋል የሆነ ጥሩ ሰው ይመስላችኋል ጅቴ ሀሳ turte ቁም ነገር ጎቴ jechuudha. Because namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni shamarri kudhan yoo seedoo dhannattee sin jaaladha. Na fuudhi yoo jetteeni dhugaadhumaan jaallattee isinitti fakkaatin. Namni tokko nama tokkotti gaafa dhaqee gaafii jaalala shamarri takka dhiyeessituu fi isuma dhugaa isinitti fakkaatin. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Istirii jirtuun isiniif hima dhaggeeffadhaa. Namni tokko fakkeenyaaf Saayidoon ammoo yookiin wabii fakkeenya isinii fudhadha. Wabiin ammoo osoo ayyuu jaallatu ayyuun gattee biraa deemte miti. Shamarri takka dhattee wabiidha sin jaalladha baay'een shamarran dhattee sin jaalladhe yoo jetteeni jaalaluma dhugaa isinitti fakkaatin. Dudda duuba misxirri jiraachuu danda'a. Dudda duuba istiriin jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif? Sila ayyuun gattee deemte isheen maaliif kan isheen gattee deemte edaa nama kana shamara amma kana jaallattutu jira. Edaa dudda koo duuba shamara baay'eetu isa jaallataa jira. Jaalala kan koo qofa miti edaa kanan ani jaalladhe miti jaalala kiyya qofa miti lakkaa kan jiru kan nama biraatiin jira namni biraa namni isa jaallatu sin jira. Akka sammuu isii keessatti seef ta'ee yaada kanaan qabamtee yaan ishii gar nama sanaatti deebi'u. Sinii galee sababa kanaatiif namni nama sana walitti jaallatu namni akka namni sun gargar hin baane barbaadu waan kana diraamaa kana hojjeta jechuudha jidduu isaaniitti. Diraamaadha malee waan dhugaadhumaan jaalala nama sanaa dhugaadhumaan nama san jaalatanii na wajjin jiraachuudhaaf waan kana qindeessanii isinitti fakkaatin namoonni baay'ee warra akkana godhaa jiran jechuudha. Saayidoollee ammoo shamarran dhattee akkasittiin intinii jechaan turte waan ayyuun gattee baddeef ayyuu tana aarsuudhaaf bakka isheen baate sana ani jira. Akka waan kun isheen nama kana jira miti reenaani bara waa baay'ee keessatti yaada. Nama kanaaf bakka guddaa kennu, nama kana ol fuudhu, nama kana guddisu barbaadaniiti jechuudha. Diraamaan kun kan hojjetamuu fi wantoota kana keessatti hariiroon kun kan taphatamuuf maaliif hariiroo nama sanaa walitti dhiyeessu. Egaa dudda koo duuba kanatu jira. Edaa odoon ani kiftatii xiqqoo ishee godhe nama baay'eetu na jidduu galuuf deemaa jira. Jedhee namni sun akka jireenya isaa jabeeffatu. Akka waan sanatti itti qulfii isaa itti jabeeffataa deema. Kanaaf jechuudha namni tokko kan diraamaa kana keessa galee hojjetu. Waa'ee kanaa jechuudha isin galte. Namichi inni kun immoo hin baay'ise jechuudha. Shamar 13,000 ol beesariyyuu. Maali yaa jamaat kee dhiirri lafa kanarraa hin dhabame dhiirri guuteera kan waan ta'eef fakkaatu kun akkamitti namicha kana namni shamarri 13,000 gaafii jaalala ofii isheetii isaaf dhiyeessiti. Maal jechuudha? Ara kana warri dhiiraa iyyattuu qabdan. Shamara qofa bichaa otoo hin taane warri dhiiraa iyyachuu qabdan. Inni shamara maqaa balleessuudhaaf kan hidhatee dhufe yookiin immoo jira miti wanta takka namni bee wanta akka jedhee raawwate akka waan kun beekamtii argatu itti fakkaachuu danda'a.
no bro tasaastaa intasaasaate dhugaa indo gogorte hedduu takka jechuudha. Maaliif kuni beekamtii waan sii kennu miti. Si xiqqeessa kana namni sirraa fudhatu illee hin jiru.